السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب شانل حليمة أوروتو بالكمش ماركفوني ونكسنو بجنيات تاتني سنين دا وردفتوتا كيا هاي بجراتني ونكسنو تكا بدا وصون جنة نجيني كيسنا كابو على بيكيس وردفتوتا كيا أوروني هنگا ما نوردفاتو تاني ما تنافتاتني جبيستان كومنتي لايك شير سبسكرايب قلتوما قراني كيسان دجاحة أو مال فكاتا إيد الرافتني أولمتين إيدا مال فكاتا ما شاء الله تبارك الله وروني هنگاما نجاج بسارتن قلتو ما قراني كيسان دجاحة أو مالي لايك شيري قجو فيديو كيا ساعاتي ناقوتا ما شاء الله سبسكرايبين قوتو كي قلت ربي قدتي نجاج بستاني أسي نجيتن قلتو ما إن شاء الله دورا لإسمو تجرا أما اللي ربي قديت سنما قوا يوتيوب channel كي فيديو كي هنقر ما تتنالا لا ساعتنا قوتو نغرغارا شنين جدا وندي كيسنو وردفتوتا كيا روني عروتا تاني دقر يوتيوب channel كي تتدبلا ما قلني كيسن قدا شنين جدا أما اللي فيديو كيا بناتو مديسا انشير قدا فيسبوك رتي تليجرام رتي ريوتا كيسن اللي شير قدا في فيديو كيا بناتو مديسا nuhundu biizidha yeroo gattenne viidiyoo tokko biratenne laallu waan hin qabneef dalagaatuma yeroo wajjuu tokkostanii yeroo waa dalaydanii banaatumaan dhiisati viidiyoo hanga xumuraan alaala sa'aatiin guutuun na gargaara isiniin jedha. Eegaa maashaallah tabarakallah siifuu haadha shane maashaallah tabarakallah irraa sii jedhe ijoollee tantee maashaallah ijoolleen tantee guddattee ammallee rabbiin guddisee galmaan siif haa ga'u. بقى ربين إيد مبارك بقى ربين إسنين كهي هند كيسنو مسلمة على بيا كيسا بقى جمني ولمانو بقى إيد الفطري ولنجيني بقى ربين هند كيسنو إتين إسن جاي ما تي كيسنين كول برجرتن هند كيسنو كول برجرتن اللي كول برنجر اللي هند كيسنو بقى ربين إتين نجاي بقى ربين ساكنا نجاي الحمد لله قالت ربيتي ما شاء الله تبارك الله سيفو عشانه سمونا كان يأتي ميديا قبرتي بوتو هدو قدو قرانا نياتي مسكينة جيتنا ما مكا جيدا يو قوي سمو مال جاني التوكي سي جلاقو بني كومنتي بدا بريساني في كومنتي نما يولا رنمني ميديا رت اللي وابوستي كل لندن دو ميديا اللي فايدمون دندو جتشودا isii qofa osoo hin taane namoota hedduuf gorsaa fakkeenya ta'aa jechuudha. Komentii nama badaa komentii ilaalanii of cinquuf aarsuu boo'uun barbaachisu. Boo'uun namicha san immoo gammachuu ta'aafi jechuudha. Nama yaada gabaabaa namni sammuu achi bal'isee yaadne komentii fokkataa barreessaa jechuudha. Kanaafuu wanti jechuu barbaade buleetiitii yaa rabbiin ganama akkuma ganama rabbiin suumee ilmoo sii kenne riskillee wajji katabe jechuudha. Ilmaan kan kee ati tiktok irratti dhufuu baattu inuma guddifatta alhamdulillah. Abbaa rabbiin siif laaffisetu hanga har'aa yoo si gargaare illee si gargaare malee nama komentii fokkataa barreessu sanii miti jechuudha. Kasi gargaare ka siifuun gargaariin jechuudha yookiin kasi arrabsu suni jecha namaatiif bakka kennuu hin qabdu, jecha namaatiif boo'uu hin qabdu. ilmaan kan kee rabbiin ganama yoo uumu yoo sii kennu riskillee wajji katabee alhamdulillah rabbil alamin rabbiin ka fayyaa sii kenne ilmaan keetiif si fayyisee har'a fayyitee ilmaan kan kee guddifataa jirta alhamdulillah. Wattakka abshir sittin dhagamini nama komentii fokkataa isa kana ilaaliin illee hin dubbisin illee akkuma nama argini bira tarii jechuudha. Yoo akkas ta'e malee akka raayyaan abbaa mancaa baanu yoo sabaran malee hin tarkaanfatamuu namni waa namaan jedhu yoomiyyuu dhabamuu jechi raayyaan abbaa mancaa ustaas raayyaan abbaa mancaa jedhan sun jecha isa nama komentii fokkataati jechuudha. Hamilee namaa duubatti nama deebisuuf yaada namaa nama harkaa fashaleessuuf jecha hin taane namaa barreessaa jechuudha namoonni tokko tokko. Kanaafuu jecha namaatiif bakka kennan hin qabdanii isiif fakkaatan akka isillee warri komentii aartan maaliif komentii akkanaa fokkataa kana namni naa barreesse jettanii of cinqitan waan takka hin barbaachisu. Gaafa gara miidiyaa kanaa dhufnu hundi keenya
arraba illee beeknee harka jirra caalaa akka waan gaarii barreessurra akka waan badaa barreessuuf kan nama arrabsitu caalaa jechuudha. Kanaafi jecha namaatiif bakka kennuu hin qabnu, jecha namaa dhaga'uu hin qabnu, jecha nama fokkataa jechuudha. Akka waan gaarii barreesse maashaallah galatoomii rabbi sirraa haa jaalatu jennaani. Akka waan hin taane barreesse immoo achumatti akkuma nama hin dhaga'inii biratarraa akkanatti yoo deeman malee miidiyaalee fayyadamuu hin danda'anii waan haala biyyatti ooltu wajjiillee fayyadamanii wajjin jiraachuu hin danda'anii jechuudha. Kanaafi maashaallah tabaarakallah ilmaan kee rabbiin guddisee galmaan siif haa ga'u. Bakka ati yaadinii olitti rabbiin guddisee siif galmaan siif haa ga'u. Inshaallah maashaallah tabaarakallah amma isaanuu haga tokko guddatanii jabaatanii alhamdulillah ijoollee tana gaafa isiin dhalattuutti irraa beeka maashaallah tabaarakallah har'a waggaa 2 keessatti maashaallah tabaarakallah ammallee rabbiin guddisee doktora haafizul quraanii rabbiin siif haa taasisu inshaallah guddisee galmaan rabbiin siif haa ga'u hunda isaaniitu rabbiin musababaa ilmaan tanaati rabbiin isin duroomse darajaa keessa rabbiin ol isin haa fuudhu. Ilmaan bakka guddaa gahanii isiniif bakka guddaa gahanii itti gammaddan rabbi isiniif haa taasisu. Rabbiin guddisee galmaan isiniif haa ga'u. Rizqii hin qabne rabbiin sitti haa banuu. Siifuu haadha shanii rabbiin yaada muraada keessan siif haa guutu. Abbaa manaa keetillee yeroo daa'imman tun dhalatturraa fuulli isaa isa cabee guddifatee ilmaan kan asiin ga'e atillee rabbiin baga si fayyise. Alhamdulillah ati fayyitee ilmaan kan kee guddifachuun kunuu neemaa caalu waa hunda caalaa jechuudha. Har'a osoo fayyaa qabaachuu baatte ilma tokko guddisuun ni jabaata ilma 4 miti alhamdulillah kan rabbiin fayyaa sii kenne ilmaan kee guddifatte komantii namaatiif hin boo'in komantii namaatiif hin cinqin ka fedhe haa gubatu ka fedhe haa jiraatu ati yoo kun gubate kun kaan banatta inshallah yuutuubii keenyatti illee subscribe sii goonaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ججبا إن شاء الله ربي سبحانه جراته.